هرنو أمتا نجاهن صلاة كمسجد كيستي أكني دهني الجسد إمام تقافة ما مجلسة كان الراقباني حاسون أفهم كن لقام مات أو والله ثم والله حساب أما جرو كان أن ربي براد أين تانان أكا أما جرو كان فول ربي أين تانان إلا من رحم الله يو ربي كأن رحمة إساتين نبراري ملئ دارما الدنيا كان الرت يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد آيان جدتون نرت الأبتو إسي ونراكم تكون جر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم رب سبحانه وتعالى زاهرة وفتان حسان كرسان دبين درتباني قافوا بجي namni dursu yoo kan biraa ta'e wal gaafachuun barbaachisaadha lubbuu teenarra ka ufiin dalagne immoo ka warra dalageef mogoleen nu jalatti hullattummaa kun immoo majaa'ibaat rabbi subhaanahu wa ta'ala ummata akkanaa kana sahaabaan nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam har'aa soo deebi'anii awwala namni isaan lola itti bananii nu ta'a malee ummata kuffaaran ta'u ummata saffaa awwalaatti salaatu ummata cubbamaa ummata zaalima ummata sodaattu ummata kana qabannee islaamummaa bakka tokkoon geenna nasrii bakka wayitiin geessina jechuun inuu waan yaadamu namni lolan nama ergaa jiru hin jiru namni meeshaa waraanaa qabadhaa jedhu hin jiru namana kana keessatti namni gadi baa nama waa jedhaa jedhu hin jiru insaaniyyummaan namatti dhagamuu qaban namummaan ilma namaa addunyaa hagana geettu kana keessatti namni beelaan siyaasa fedhe haa ta'u diina fedhe haa ta'u oromoon aadaa qaba yoo waa booji'e hin miidhu hin nyaachisa manatti hin galate gaafa warra isaa arge ilma warratti deebisa sa'aa fi waatii addaan hin baasu kuni aadaadha safuudha amantii bira osoo hin dhaqin namooma nama guutuudha amantiin immoo kanaa oli silaa akka hisaaba amma jirru kanatti yaa aquuna alfaadil ati waan feete dalagi hisaabni keessii fi rabbi jiddu wanni ati argisiifte immoo nasrii ummata islaamaati kabaja ummata islaamaati kabaja namoomaati kabaja namummaati namummaa guutuudha kanaaf wanti asirra bahee hidhannaa addaan qabnu nama namummaa walitti qabna biyyaa biyyooma walitti qabna oromoo oromummaa walitti qabna akka nama tokkotti afaan tokko dubbanna rabbiin subhaanahu wa ta'ala asirra dhaabbatee innama al-a'maalu bil-khawaatib namni hundu jalqaba isaatii miti aakhira isaattu ilaalama aakhira isaattu ilaalama rabbi aakhira kees rabbi si haa tolchuu du'aa isii godhuu dhufne warri qubatti qabdan immoo warri waa yaada adda addaa dhiyeessitan immoo sodaa obsan godhatina sodaan obsa ta'uu hin danda'u ilaa sitti warra deengadda islaama kaleessa fixan masiidatti seenanii jecha maqaa dha'uudhaaf maqaa waan sanii dha'uudhaaf sodaannee waraqaa irratti waan biraa jalatti yoo katabnu taate wallahi nasriin islaamaa karaa kanaan hin dhuftu abadan nasriin islaamaa karaa kanaan hin dhuftu abadan iyyaadin rabbi moo ceekuu nasrii hin baanne nasrii hin kennu wallahi ala inna sil'ata allahi ghaaliya rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala nasriin jechaan jannata jannanni immoo qaaliidha akkanaan hin kennamtu jannanni akkanaan namaan kennamu bilisa bilaashaa miti hojiidhaan argama rahmata rabbiitiin argama idan warri kaleessa nama sirbuttu alaabaa uffate jettan
أنا الرئيسة جراكو بكبار سر رئيسة جراكو بكبار أنا سر هاسو كنافي أنا بيكا وفين جدو كنافي أنا واهم قال رسول الله جدو كنا أنا الرئيسة جراكو بكبار نمما دكوني أمنتي مالي مكا اتمقاستي أتجدت سنة سنتيني إنساني يما humanity دين الإسلام ilma namaa dhiisi abbaa fedhe haa ta'u horiifuu mirga kenne gaalli nabii rabbiitti alayhi salaatu wassalaam himatee jira gaalli horiidha mirgi ilma namaa dhiisi mirga horii ittiin eeggamee jira anaasi garuu yaqiinni kenna imaanni kenna irra deebi'amee ilaalamuu qabaa hidhaan kenna rabbii wajjin irra deebi'amee ilaalamuu qaba. Mammaa ka tokko mammaa kee asumarratti dhaaba. Obboleessa kenna isteeji irra baatee mirga dhala namaatiif dubbatte rabbi sirraa jaalatu. Rabbi aakhira keellee toltuu si haa godhu. Gaafa asirraa deemtullee rabbi shahada si haa qabsiisu. Haganuma siin jechuu dandeenya. nama wayitu sana mammaa keetiin asumarra dhaaba. Ibaluun suni arjaadha. Ibaluun sun nama gaariidha. Arjaa sun ta'e nama gaariidha. Nama tolaadha. Jennaan kana kennaa jedheedhaan gadhiisa. Birrii tana gadhiisa. Harki isaa gadhiisa jedhee gaafate. San hin beeynu jennaan idan tola isaanii minii. Namni saantimii ofii baasuu hin dandeenye lubbuu diinal islaamii kenna jettee hin yaadinii. Maaliif namichi jiraachuu barbaada? Nama jiraachuu barbaadu lubbuu kee kenni jettee hin gaafattu. Kanaaf warri kaleessa iddoo akkasii irratti argamtanii akka addunyaan argitutti mirga dhala namaatiif falmattan borus isinirraa abdii qabna aanarra. Borus isinirraa abdii irra qabna ka akka kiyyaarra. بروس إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر كنبي ربي عليه الصلاة والسلام جدنسن المسلم العاسي دلقات انت سيف ربي كجدو عالم لتوكوا كجدو عالم لتوك إسلام ما كيستي قيادة أفنمني فلتن نما مع سيادة له وفي مع سيادة له كإسلام ما قاوة تنبني مو عابدة كالكن دابتا بلو كمو كرائسات قاوني تقلو قائدة قدتني هقنسة قدتني افدورة أبكاياتشو قبا جنني بحسين ديات نمني إبادة أبو كالكن دابتو كربي إسا عبدو إبادان إسا في ربي إسا جدود ولكن إسلام من كرائسات أهمتي namni faajiraa immoo ka dhugu ka sirbu ka waan adda addaa dalagu kan immoo karaa isaatiin islaamummaan qaawun ittiin seenne yoo jiraate immoo isattuu hoggansa islaamaatiif barbaachisaa jedhama. Maaliif diliin isaa fi rabbi jidduu yaghfiru liman yashaa wa yu'adhibu man yashaa wallahu ala kulli shay'in qadir. Walaakin islaamummaan karaa isaatiin qaawan godhattu jedhama. Kanaafuu akka qiyaadaatti akka hoggansaatti isa faajiraa ka islaamummaan argitanii ka islaamummaan karaa isaatiin qaawni ittiin gallisantu hoggansa islaamaa ta'uu qabaa jedha ulamaani. Har'as kan kaleessa yeroo sagaleen kennaa dhagamuu dimtsaachiniin samaa duratti bahee lubbuu isaa kennee diinan islaamiin kabachiise isuma akka har'aa kana. Kan namni achi garagalee ilaalle ka uffanni isaa yookaan mallattoo shaa'ira islaamaan argisiifne ta'uun hin mala. Walaakin ka akka kiyyaa gariin biyyaa baqate gariin asitti dheesse gariin afaan isaa qabatee maaltu naan ga'e jedhee mana gale dhiirotumattu gaafa sanillee jecha duratti bahee hojjetee duratti bahee mana hidhaatti galee duratti bahee lubbuu isaa kennee islaamummaa kabachiise nu amma immoo akka argitan kanatti gariin kursii barbaadaa jiru.
gariin dorgommiif wal fixaayyu. Na filadhaan islaamummaa keessa hin jirtu. Na filadhaa jedhee ka deemus gariin isaa akka kararraa gore. Kaleellee seenaan akkan argisiisa. Har'allee seenaa akkasitti deedama. Borullee biyya kana keessatti borullee ragaafis haa ta'u, namaafis haa ta'u, rabbiifis haa ta'u, seenaafis haa ta'u, seeraafis haa ta'u, borullee namni diinii kana bira dhaabbatee nassaru isa akkanaa kana. Izan warra rifeensa dheeraa samitti fannisee guduruu dhaatee deemu hin tuqinaa nurraan tuqinaa. Warra surree lafarraa harkisullee nurraan tuqinaa. Yaa sheekh nurraan tuqinaa. Gorsuun waan biraa. Waan hin taane ilaaluun waan biraa. Ijoollee surree lafarraa harkistullee nurraan tuqinaa. Gorsuun waan biraa. Surree kana argitee gabaabsadhu jechuun waan biraati. Rifeensa kee sirreeffadhu jechuun waan biraati. Garuu hin tuqinaa. Shabaaba lafaa dhufu hin tuqinaa. Ijoollee barattootaatti hin kalaayinaa. Yaada hin taanellee itti hin qabinaa. Sodaa lubbuu teessanillee obsa gootanii hin leenjisinaa. Akka rabbi isii uumetti haa jiraadhu. Mataa ofiitiin. Bor kanattu islaamummaa nasrii isaanu argisiisa. Osoo gorsine, osoo timne, osoo jedhi jenneeni hin dalagamu. Ufirraa ka'ee dalage malee. Yaa obboleessa akhiraa sirraa jaalanne rabbi sirraa jaalatu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.